problems of the West. Chapter 25 verse 61, that the light of the moon is reflected light. Quran says the world was created in 6 ayyam. Quraanni addunyaan tun ayyaam jaha keessatti uumamtee yeroowwan dheeraa jaha jechuudha. Kanaafuu akka ati yaaddutti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rakkoolee kanneen hunda eega fudhatanii booda sirreessanii barreessanii. Isaan saayintistiidha. Lakki kun wahyii Rabbi irraa isaanitti buufame. Kanaafuu haasawaa kiyya guutuu isaa dhaggeeffadhu. Haasawaa kiyya keessaa qabxii muraasa qofa fudhachuun hin ta'u. Osoo haasawaa kiyya guutuu dhaggeeffatte waan akkana argita. Wal mormiif jecha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macaafa irraa garagalchanii sirreessanii jiran osoo jenneewu nama jaarraa 14 dura jiraateef dogongoroota saayinsii sirreessuu hin danda'ama. Waan dogongora ta'e sirreessuu dandeenyi waan danda'amu miti. Wanti kunis quraanni dubbii isaanii osoo hin taane kalaama Rabbii olaanaa akka ta'e mirkaneessa. Deebisaas fi kan jaabdadha. Question from the center mic, please. Yes, sir. My name is N. Ravshekar. Maqaan kiyya Yana Ramshekar Aras jedhama. Kolleejjii BEDtti dura taa'aadha. Haa ta'u malee waa'ee amantiilee garaagaraa qoradheera. Qura'aana, macaafa, hadiisaa fi kanneen birootis qoradheera. Waa'ee salaataa fi wantoota tokko tokkos baradheera. Hadiisa tokko keessatti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama Suuriyaa tokkoon amantii isaa akka uummatatti hin ibsinee fi laa ilaaha illallah hin jenne dhoorkan. Wanti kana godhanii fi waan yeroon sun rakkisaa tahee fi garuu har'aan tana wantoota garaagaraa waan baranneef ilaalchi xiinsammuu keenyaa yaadni hawaasummaa keenyaa akkasumas wantoonni amma dura dabarsine jijjiiramaniiru. Namoota islaamummaa fi wantoota biroo walitti makanii hordofuu barbaadaniif wanti walitti araarsu jira. Fakkeenyaa fi wantoota hayyoota fiiziksiitiin kennaman kanneen akka Stephen Hawking fi wantoonni birootis hedduutu jira. Yaadni biraa ammoo kan anaa'ul haq jedhamu ni jira. Salaata keenya shanan kan guyyaa salaataa yeroo boqonnaatti ammoo yaada anaa'ul haq jedhamu hordofuu dandeenya. Akkasumas obboleessa gaafii tokko qofa gaafadhu. Namoonni hedduun hiriira galanii gaafachuudhaaf eegaa jiru. Nuti ammoo yeroo gaan qabnu. Obboleessi akka jeetti hadiisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tokko kan nama Suuriyaa tokkoon amantii keenya jijjiirin jedhanii inni hin beekaa jedhe. Akkasii. Laa ilaaha illallah kan jedhu akka sagalee isaa ol kaasee hin jenne dhoorkan. Gabaa keessatti akkas jennaan tumamee ture. The brother has said that Prophet Muhammad said don't say la ilaha illallah loudly in the bazaar, he was beaten. Obboleessi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jecha laa ilaaha illallah juu sagalee ol kaastee gabaa keessatti hin jiin jedhaniin namni sun sababa saniif tumamee jira jedhe. Ati hadiisa kam akka himaa jirtu hin beeku. Hadiisni sagalee ol kaasuun Allahu akbar hin jeenaa juu tokko ni jira. Laa ilaaha illallah miti. Hadiisni sun waa'ee waraanaati. Waraana keessatti wayita dhokottanii diinni isinitti dhufe sagalee ol kaastanii Allahu akbar hin jeenaa jedha. Sababni isaa yoo akkas jettan diinni isin arga. Gabaa keessatti osoo hin taane dirree waraanaa irratti. Hadiisni biraa immoo hamilee loltoota biroo jajjabeessuuf sagalee ol kaasaa ja'a. Kanaafuu haala jiru irratti hundaa'uun nama tokkoon Allahu akbar jedhaniin kun hamilee gootummaa kan dajaanii waan amananiif. Haa ta'u malee yeroo tokko tokkotu jira. Yoo dhokattee akkas jettee diinni si argu mala. Kanaafuu haala jiru irratti hundaa'e wantoonni garaagaraa ni jiru. Gaafiin keejoon islaamummaa fi wantoota biroo walitti maknee hordofuu dandeenya ja'a. Kanneen akka Sokrates namoota tokko tokko saayintistoota akkasumas anaa'ul haq hordofuu dandeenya ja'a. Islaamummaa fi wantoota biroo walitti makanii hordofuu wal qabate yoo wanti sun quraanaa fi hadiisa sahii walitti hin buune rakkoon qabu. Yoo quraanaa fi hadiisa sahii wal simee hordofamuu qaba. XYZ haa ta'u saayinsii ji'oogiraafii fi seenaa haa ta'u kiristaanummaa hinduuzimii yookaan juudaayizimii haa ta'u waan tokko ja'anii wanti isaan ja'an yoo quraanaa fi hadiisa sahii wal sime waan san hordofuun dirqama sirratti ta'a. Wantoonni kunniin waan tokko ajajanii wanti isaan ajajan kun yoo quraana keessa hin jiraanne akkasuma yoo yaada quraanaa hin faalleessine waan san hordofuun mirga keeti mubaha filmaata keeti yoo barbaadde hordofuu dandeessa garuu waan quraana faalleessoo taate haraama dhoorkaadha. Wantoota garaagaraa sadiitu jira. Bu'uura sadiitu jira. Gaafiin kee kan biraa islaamummaan tawhiidatti guyyatti yeroo 5 salaatutti amana. Anaa'ul haqqitu amanaa jette. Anaa'ul haqqi yookaan rabbii walqixa ta'uu yaadni jiru shirkidha. Faallaa tawhiidaati. Tawhiidatti amana jechaa rabbii tokko olitti amana jechuu hin dandeessu. Tawhiidatti amanaa aan rabbii wajjin walqixa jechuun hin ta'u. Waa walii faallaati. Namni aan rabbii walqixa juu hordofaa tawhiidaati miti. Wantoota walii faallaati. Garuu wantoota biroo kanneen quraanaan wal siman hordofuu irratti rakkoon hin jiru. Wantoota quraanaan faalleessin hordofuufis rakkoon hin jiru. Deebisaas fi kanneen jaabdadha. Which matches with the Quran, no problem. Which doesn't go against the Quran, no problem. Hope that answers the question. Question from a Gaafii itti aanu dubartoota musliman ta'an irraa fuuna. A pleasure, good evening to everyone here. I'm Vilakshmi. Hundi keessa warri asitti argamtan akka mooltan. Ani Vilakshii Ayar jedhama. Hordoftuu amantii Hinduuti.
Islaamummaattis ni amana. Sababni isaa argaa quubsaa isa keessaa argadheera. So, when you said God is one, religion is one, let me take an example of... Ati Rabbi tokkichaa amantiin tokko jette. Mee fakkeenya namoota sadii tokko haa fudhannu. Hinduu, Musliimaa fi Kiristaana. Qaama namoota kanneenii osoo murree wanti isaan keessaa yaa'u waanuma wal fakkaataadha. Dhiiga qofatu yaa'a. Aannan yookiin bishaan hin yaa'u. Dhiiga qofatu yaa'a. Yoo qaama murruu eega keessaa yaa'u dhiiga qofa ta'e maaliif wayita reeffa namoota kanneenii geggeessinu sirna garaagaraa fayyadamna? Musliimoonni nama du'ee ni awwaalu. Nuti warri Hinduu ammoo ni gubna. Muslims go with burying and we Hindus we go by lighting the fire. The sister says that she appreciates Islam, she believes in Islam, and I congratulate you and I welcome you to the faith of Islam. Obboleettiin Islaamummaa akka jaalattu ibsite. Islaamummaattis ni amanti. Baga gammaddisiin jechuun barbaada. Akkasumas gara amantii kana akka seentu si afeera. Sunis fedhinnaa kee Rabbi olaanaaf kennudha. Gaafiin obboleettiin gaafatte Musliimoonnis, Kiristaanonnis, warri Hinduutis qaama wal fakkaataa qabu. Dhiiga wal fakkaataa qabu. Waan wal fakkaataa qabu. Haa ta'u malee wayita duunu warri Hinduu janaaza gubee warri Musliimaa ammoo maaf awwaalaa jirti. Mee faayidaa fi miidhaa isaatiin dhallu. Isa kamtu gaariidha kan jiru isinummaa murteessaa. Hinduuzimii keessattis yeroon reefkitti awwaalamu ni jira. Fakkeenyaaf ijoolleen xixiqqoon ni awwaalamu. Haa ta'u malee wayita ol guddatu firqaaleen hedduun gubamuu qaban jaan. Firqaan muraasni kan awwaaluu qabdan jaanis jiru. Mee miidhaa fi faayidaa reefka gubuu fi awwaaluu jidduu jiraatiin dhallu. Akka Islaamummaatti nama du'ee awwaaluu qabna. Maaliif? Har'a akka beekuu dandeenyetti qaamni keenya kun elementoota bu'uuraa lafti yookaan biyyeen qabanii wal fakkaataadha. Tarii xiqqaachuu yookaan baay'achuu danda'a. Kanaafuu nuti biyyee irraa dhufnee garuu biyyeetti deebina. Scientific. Saayinsiidhaan wayita wal bira qabnu qabxiin tokkoffaan yeroo nama du'e gubnu faalama qilleensaatu jiraata. Akka Islaamummaatti wayita awwaallu ammoo dachiin albuuda dabalata argatti. Faalamni qilleensaan jiru. Qabxiin lammaffaan gubuudhaaf muka muruu qabda. Ciramiinsa bosonaatu dabala. Naannoon ni manca'a. Akka Islaamummaatti wayita nama awwaallu dachiin albuuda dabalata argatti. Mukkeen hedduutu guddata. Akka xaa'ootti tajaajila. Muka muruun hin jiru. Naannoof gaariidha. Mootummaan muka hin cirinaa ja'a. Garuu yoo muka muruu baatte qaama ilma namaa akkamitti gubuu dandeessa? Point number 3, it is more expensive. According to Indian statistics, every year, crores and... Qabxiin sadaffaan nama gubuun qaaliidha. Guyyaa guyyaan maallaqa hedduutu dhimma kanaaf baasii godhama. Waggaa waggaan maallaqa hedduutu muka muruu fi qaama gubuuf jecha baasii godhama. Akka Islaamummaatti wayita namaa awwaallu rakisha. Inumaa bilaashaa'u. When we bury, it is cheap, free. Point number... Qabxiin afuraffaan wayita gubnu mukni sun daaraa ta'a. Akka Islaamummaatti nama yoo awwaalle bakkuma san deebisnee waggoota muraasa booda fayyadamuu dandeenya. Umrii guutuu tajaajiluu danda'a. Irra deddeebiteetti awwaaluu dandeessa. Lafuma wal fakkaataa waggaa muraasa booda eega lafeen nyaatamee dhumeen booda irra deebiteetti fayyadamuu dandeessa. Kanaafuu karaa loojikii fi saayinsiitiin wayita xiinxallu nama gubuurra awwaaluun saayinsawaadha. Gaariidha. Deebisaasiif kenne jabdu.